dabarru waancaa Awurooppaa bara 2024 England Neezerlaandis injifachuun walittaansu yeroo lammaffaadhaaf waancaaf darbite. Ole Watkins waancaa Awurooppaa tapha mo'atanii darbuun jijjiiramee seenee goolii galchuudhaan taphataa jalqabaa ta'ee jira. Dilbata England Spain waliin waancaaf ni taphatti dabalata qabna. Palmer. Watkins! Bang on 90 minutes! Waancaa Awurooppaa tapha walakkaa xumuraa kaleessa Siignaal Iduna Paark ittiin taphatameen England goolii Ole Watkins jijjiiramee seenuun daqiiqaa 91ffaa irratti galcheen Neezerlaandis injifachuun xumuraaf darbite. Bara 2020 waancaa Awurooppaa tapha xumuraa Wiimbileettiin taphatameen Italiidhaan peenaalitiin mo'amuun waancaa kan nabde England dorgommii maqaa guddaa qabuun yeroo sadaffaaf xumuraaf darbiteetti. Bara 1966 waancaa addunyaa fi 2020 waancaa Awurooppaa taphoota walakkaa xumuraa booda jiran keessummeessuun waancaaf kan geesse biyyattiin dachee ofiin alattiin waancaaf yoo geessu kan jalqabaati. Maqaa masoo The Three Lions jedhamuun kan waamamtu England boqonnaan duraa taphaan caaluun mul'atteetti. Ta'us taphichi eegalee daqiiqaa 7ffaatti Xavi Simons dogoggora Declan Rice fayyadamuun goolii hawwattuu fageenyarraa galcheen Neezerlaandis dursa qabachiise. Simons! It's Xavi Simons! It's a belting goal! Gooliin kun galtee turtii daqiiqaa 11 booda balleessaa Denzel Dumfries Harry Kane irratti raawwateen peenaalitii wal mormisiiftuu kan argatte Englandiif Harry Kane galchuun wal qixxeesse. Harry Kane delivers for England again! Goolii kana booda yaaliin Phil Foden yaalee sarara goolii irraa deebite akkasumas fageenya irraa yaaluun dagaleen goolii baasee fi kan goolii eegaan Neezerlaandis Bart Verbruggen jalaa qabee yaaliiwwan ciccimoo turan. Gama Neezerlaandisiin Denzel Dumfries jalaa sibiilli goolii kan baase ni eeramti. Taphichi qixaan xumuramuun daqiiqaa dabalataatti ce'u jedhamuun yeroo eegamaa turettiin jijjiiramee kan seenee Ole Watkins goolii ittiin seenaa hojjete galche. Daqiiqaa 81ffaattiin Harry Kane'n jijjiiramuun gara taphaa kan seene Watkins kubbaa Cole Palmer mijeesseef of duuba naannessuun galchee biyya isaa tapha waancaaf dabarse. Palmer. Watkins! Bang on 90 minutes! Bara 1966 waancaa addunyaa erga fudhatteen booda waancaa maqaa gaarii qabu argachuuf kan itti dhiyaatte England Gareth Southgate'n leenji'aa seenaa ishii keessatti yeroo jalqabaaf walittaansuun xumuraaf geesseetti. Tapha kaleessaan murteen Southgate Harry Kane'ii fi Phil Foden baasuun Ole Watkinsiif Cole Palmers galchuun taphichatti injifatan dinqisiifameera. Goolii injifannoo England kan galche Ole Watkins namoonni na amanuu dhiisuu danda'u jijjiiramnee seenuuf yeroo kaanuu Cole Palmeriin naan mijeessitaa anis goolii nan galcha jedheen ture soba koomitii maqaa waaqaa fi ijoollee kootiinan kakadha jedheera. Bara 1988 waancaa Awurooppaa Jarman qopheessteen taphattoota akka Marco van Bastanii fi Ruud Guliitiin deeggaramuun shaampiyoonii kan taate Neezerlaandis seenaa sana osoo hin deebiin qe'eetti deebiteetti. Leenjisaan garichaa Ronald Koeman qabxii xumura irratti galmaa'een gaddineerra jalqabbiin keenya gaarii ture goolii hawwattuus galchineerra ta'us qabxii xumura irratti galmaa'ee fudhachuun ni ulfaata jedhan. Peenaalitiin kennames ilaalcha kootiin kan kennisiisu miti jechuun komatan. Waancaan Awurooppaa bara 2024 dilbata dhufu Berliinittiin tapha England Spain waliin taphataniin xumurama. Taphataan Manchester United Kobe Mainoon carraa seenaattiin hojjennu arganneerraa itti fayyadamuu qabna jedhe. Taphataan duraanii garee biyyaalessaa England Gary Neville Spain garee cimtuu kubbaa miilaa bareedaa taphattuudhaan England ofitti amanamummaan taphachuu qabdi jedhe. Dilbata Berliinittiin England yeroo jalqabaaf shaampiyoonii Awurooppaa taatimoo Spain yeroo arfaffaaf shaampiyoonii ta'uun rikeerdii dhuunfatti kan jedhu ni eegama. Waancaa Kooppaa Ameerikaan Kolombiyaa waggaa 23 booda xumuraaf geesse. Xumura taphichaa irratti taphataan Liivarpuulii fi taphattoonni biroo deeggartoota Uraagaay waliin walitti bu'iinsa uumanii jiru. Abubakar Abdallaa. Deep to the back post, it's knocked down. It's in. Colombia have the opening goal. Jefferson Lerma. Waancaa Kooppaa Ameerikaa qopheessummaa US Ameerikaatiin dorgomaa jiruun biyyoonni waancaaf darban addaan ba'aniiru. Har'a barii Kolombiyaan Uraagaay injifachuun Kooppaa Ameerikaan waggaa 23 booda xumuraaf geette. Taphni walakkaa xumuraa biyyoonni lamaan waliin taphatan walitti bu'iinsi kan itti baay'atee fi deeggartoonni 70,000 ol dirritti argamuudhaan daawwatani. Gama Uraagaayin taphataan Liverpool Darwin Nunes carraawwan goolii 3 argatus goolii galchuu hin dandeenye. Daqiiqaa 39ffaatti kubbaa James Rodriguez mijeesse taphataan Crystal Palace Jefferson Lerman addaan rukutuun goolii galcheen Kolombiyaan 1-0
2-1 mo'achuun tapha xumuraa Arjentiinaa waliin taphattuuf geette. James Rodriguez waltajjichaan yeroo ja'affaaf kubbaa goolii ta'e mijeessuu isaati. Kanaanis riikardii Lionel Messiin waltajjii tokkoon kubbaa goolii ta'an 5 mijeessee fooyyesseera. Tapha gaarii taphannee abbaan murtee taphichaa haala gaariidhaan hoogganaa hin turre. Tapha morkiin cimaan taasifamedha kan jedhe Rodriguez waggaa 13f garichi xumuraaf gahuun nuuf mala gammanneerras jedhe. Daniel Muunzoon taphni boqonnaan duraa dhumuudhaaf yoo dhiyaatu kaardii diimaan dirree ba'uusaatiin Kolombiyaan boqonnaan booda taphattoota 10 taphachuudhaaf dirqamte. Ka'umsa gaariirra kan jirtu Kolombiyaan taphoota 28 osoo hin mo'atamin imaluudhaan riikardii kanaan dura osoo hin mo'atamin imalaa turtes fooyyesteerti. Bara 2001 Koppaa Ameerikaan xumuraaf gahuudhaan shaampiyoonii kan taate Kolombiyaan waggaa 23 booda waltajjii kanaan yeroo lammaffaaf shaampiyoonii ta'uudhaaf xumuraaf ga'e. Taphichi erga xumuramee booda deeggartoonni Uruguay isteediyeemii keessatti hafan taphattoota Kolombiyaa waliin walitti bu'iinsa uumuun jeequmsa keessa erga seenaniin booda poolisiin jidduu seenuudhaan dhaabsise. Tapha walakkaa xumuraa biraatiin Arjentiinaan gooliiwwan Julian Alvarez fi Lionel Messiin galchaniin 2-0 Kanaadaa mo'achuun waancaaf darbuun ishee ni yaadatama. Tapha xumuraatiin Kolombiyaan Arjentiinaa waliin dilbata halkan waancaaf taphatti. Oduu jijjiirraatiin Baayern Muuniik Paaliiniyaa waliigaltee waggaa Furiin Fulaam irraa mallatteessifate. Kilabiin Jarman Baayern Muuniik Fulaam irraa waliigaltee waggaa Furiitiin taphataa sarara gidduu Joao Paaliiniyaa mallatteessifachuu beeksisee jira. Taphataan umrii 28 Paaliiniyaan mallatteessifachuudhaaf paawundii miliyoona 42.3 Fulaamiif yoo kaffalu hanga bara 2028 Baavaariyaa waliin tura jedhame. Lammiin Poorchugaal Joao Paaliiniyaan paawundii miliyoona 17 bara 2022 Sporting Lisbon irraa gara Fulaam yoo imalu waggoota lama Craven Cottage-tiin dabarseen taphoota 79 goolii 8 galchee jira. Badhaasaa taphataa cimaa kilabichaas argateera. Baayern Muuniik dursee kilaba Premier League England Crystal Palace irraa Mikel Olise yoo mallatteessifatu Joao Paaliiniyaan taphataa lammaffaa Muuniik ta'eera. Bara darbe Tottenham irraa ergisaan Baayern Muuniikiif kan taphate Erik Daayer ammoo dhaabbiidhaan kilabichatti makamee jira. Baayern Muuniik bara darbe waggoota 11 booda waancaa Bundesliigaa dhabuunsa ni yaadatama. Real Madrid adoolessa 16 Kylian Mbappé simannaa akka taasisuuf beeksise. Jijjiirraa ganna kanaatiin bilisaan Paris Saint-Germain gadhiisuu warra Real Madridittiin kan makame Kylian Mbappén qibxata dhufu ifattiin Real Madridittiin mallatteessuun Santiago Bernabéutti ammoo simannaa ho'aan taasifamaaf jedhamee jira. Waliigaltee waggaa 5 hanga bara 2029tiin Santiago Bernabéutti tursiisu kan waliigalee Kylian Mbappén hidhannoo lakkoofsa 9 uffatas jedhamee jira. Kylian Mbappén garee biyyaalessaa France keessatti lakkoofsa 10 Paris Saint-Germain keessatti ammoo lakkoofsa 7 uffatus lakkoofsa lamaanuu Real Madrid keessatti Vinicius Junior fi Luka Modricin jalaa qabamanii jiru. Real Madrid keessatti lakkoofsa 9 Benzema akkasumas Cristiano Ronaldo fi Ronaldo Luis Nazario de Limaan fa'aa uffachaa turan ni fayyadama jedhamee jira. Waancaa Awurooppaan goolii tokko qofaa peenaalitiin galchuun biyyisaa France walakkaa xumuraatiin Speeniin kan mo'atamte Kylian Mbappén torbee dhufurraa eegaluun taphataa Real Madrid ta'uun ifattiin simatama. Taphataan umrii 25 Kylian Mbappén Paris Saint-Germain keessattiin goolii 191 galchuun rikeerdii baay'ina goolii hedduu galchuu kilabichaa yoo qabu waancaa torbas milkeeffachuunsaa kan yaadatamu. Teenisa dirree Wimbledoniin Novak Djokovic fi Elena Rybakina walakkaa xumuraatiif darban. Marsaan usa xumuraa Wimbledoniin dhiirotaan shaampiyoonii yeroo torbaa waltajjichaa Novak Djokovic morkataan isaa Alex de Minaur sababa miidhamaatiin dorgommiin ala ta'uusaan osoo hin taphatin walakkaa xumuraatiif darbee jira. Shaampiyooniin Grand Slam yeroo 24 Novak Djokovic Wimbledoniin waggaa 7 gidduuttiin yeroo 6ffaaf xumuraaf ga'uuf walakkaa xumuraan ammoo lammii Itaalii Lorenzo Musetti waliin ni taphata. Novak Djokovic akkuma Roger Federer yeroo 13ffaadhaaf Wimbledoniin walakkaa xumuraatiif ga'uun rikeerdii qooddatee jira. Walakkaa xumuraa birootiin Carlos Alcaraz Daniil Medvedev waliin ni taphatu. Dubartootaan lammiin Kazaakistaan Elena Rybakinaan Elina Sviatonova injifachuudhaan walakkaa xumuraatiif darbitee jirti. Shaampiyoonii Wimbledon yeroo tokko Elena Rybakinaan marsaa lamaan 6-3 fi 6-2 Sviatonova injifachuu walakkaa xumuraatiif geesse. Rybakinaan walakkaa xumuraatiin lammii Czech Republic kan taate Barbora Krejcikova akkasumas Jelena Ostapenko waliin taphachuun kan injifate waliin taphatti. Walakkaa xumuraatii birootiin Don Vekin Jasmine Paulin waliin har'a ni morkatu. Dorgommii biskileetii Tour de France marsaa 11ffaan injifannoo lammii Denmark Jonas Vingegaardiin golabamee jira. Kiiloomeetira 211 Evax Lespaansi hanga Lille Leoraanittiin
kan dorgomameen shaampiyoonii waggoota arfan darbanii fi dursitoonni qabxii waliigalaa bara kanaam waliin morkatanii jiru. Lammiin Deenimaark atileetiin kilaba Viismaalees Joonaas Viingaardii marsaa 11 kana sadarkaa tokkoffaan xumureera. Viingaard kiiloomeetira 211 xumuruuf sa'aatii 4 fi daqiiqaa 58 itti fudhate. Joonaas Viingaard ittiin aanuudhaan shaampiyooniin Tour de France bara 2020 fi 2021 Tadej Pogacar sa'aatii walfakkaataan sadarkaa lammaffaan goolabee jira. Lammiin Sloveeniyaa fi atileetiin kilaba United Arab Emirates Tadej Pogacar qabxii waliigalaatiin sa'aatii 45 fi sekendii 34 ammas yoo dursu hidhannoo keelloo uffachuun dorgomuun itti fufa. Lammiin Beeljiyeem Remco Evenepoel daqiiqaa 1 fi sekendii 06 shaampiyoonii Tour de France bara darbee Joonaas Viingaardiin ammoo daqiiqaa 1 fi sekendii 14 duubatti hafuun sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irratti argamu. Marsaa 21ffaan Tour de France dorgomu keessaa marsaa 12ffaan har'a Orlaakii hanga Villeneuve-sur-Lot kiiloomeetira 203 ni dorgomama. Got a bend on it! That is simply amazing! Wancaa Awurooppaa bara kanaa dabalatee kana dura dorgomamaa tureen taateen hin dagatamne hedduun galmaa'uun darbaniiru. Goliiwwan hawwatoo fi seenaa qaban waltajjii kanaan galmaa'an yeroo hunda yaadatamaa irra deddeebiin ilaalamaa fi haasa'amaa waggoota hedduu fuulla'aniiru. Wancaa Awurooppaa bara kana dorgomamaa jiru walakkaa xumuraatiin Ispeen Firaansii yoo injifattu Laamiin Yamaal seenaa haaraa dabaleera. Dargaggeessi ganna 16 Yamaal biyya isaa Ispeen goolii 1-0 durfamaa osoo jirtu sarara peenaalitii alaa kubbaa iddoo hin yaadamne irraa rukutuun goolii galchee goolii addaa ta'uun galmoofte. Dorgommii kanaan guyyaa Ispeenii taphachuu eegalee kaasees riikardii hedduu harka isaatti galfachaa jira. Yamaal umriin isaa waggaa 17 guutuuf guyyoonni muraasni yoo isa hafu taphataa umrii xiqqaan waancaa Awurooppaatiin goolii galchee kan yeroo maraati. Waltajjii gurguddaan ammoo lammiin Biraaziil Peeleen bara 1958 umrii isaa waggaa 17tti waancaa addunyaan goolii galchuun riikardii qabatee ture Laamiin Yamaal fooyyeseera. Waancaa Awurooppaatiin umrii xiqqaan goolii galchuus ta'ee mijeessanii kennuun riikordiin Laamiin Yamaal harka galeera. Taphataan sarara fuulduraa duraanii Ingilaand Gaarii Liinkar taphataa cimaan biraa dhalateera. Inni taatee taphaa waancaa Awurooppaa kanaati jechuun jajeera. Waltajjichaan jalqabarraa kaasnee hanga ammaatti waa'ee isaa haasa'as geenye. Inni taphataa dargaggeessa addaati kan jedhee taphataa duraanii Ingilaand Alan Shiirari hanga yeroo Yamaal goolii beekamtii ittiin argate kana galchuutti Ispeen goolii 1-0 durfamaa turte. Gooliin tuni garuu madaala taphaas jijjiiruun Ispeen gara taphaatti deebi'uun akka injifattuuf gargaare. Yamaal waltajjii taphattoonni ciccimoon hedduun irratti rakkachaa jiran kanaan taatee dorgommichaa ta'eera. Yeroo goolii galchee seequun isaa fi daansiin inni hiriyaa isaa Nico Williams waliin taphatu ga'umsa isaa irratti dabalamuun adda isa taasisa. Leenjisaan Ispeen Luis de la Fuente Yamaal taphataa cimaa tuqaa hin qabnedha. Hundi keenya kunuunsa isa barbaachisu ni goonaaf jedhan. Dhugaa dubbachuudhaaf jedhan de la Fuenteen inni taphataa waltajjii Awurooppaa kanaan yeroo baay'ee hirmaatee muuxannoo qabu fakkaata. Garee Ispeen keessa jiraachuu isaatiif gammachuu addaa ibsadha jedhaniiru. Yamaal amma waancaa Awurooppaa kanaan taphataa dhiibbaa uumaa jiru yoo ta'u bara darbee Baarseloonaa keessatti seenaa haaraa galmeessuun isaa ni yaadatama. Baarseloonaa keessatti taphataa umrii xiqqaan kilabichaaf taphatee fi goolii laaligaa galcheedha. Yamaal dilbata dhufu osoo tapha waancaa hin taphatin dura sanbata umrii isaa waggaa 17ffaa kabajachuun waancaaf morkata. Dargaggeessi ganna 16 Laamiin Yamaal guyyaa dhaloota koo kanan kabajuu injifannoo qofaaf jedhee hawwiin isaa dorgommii kanaan waancaa Awurooppaa tapha xumuraa taphachuu kan ta'e Yamaal abjuu isaa dhugoomsuudhaafis qophaa'aa jira. To ever play in the semi-final of a major tournament has just delivered a goal for the ages.